dhagahame meeshaan kun immoo isin dura ajajame waan ta'eef egaa argitaniin booda meeshaalee egaa argitaniin booda maal isin dhagahame natti himi meeshaa egaa argitaniin booda baay'ee nutti ta'eera osoo argina ajajanii maatiin jalaa qabus ajajee as meeshaa egaa argitaniin booda meeshaan nutti toleera suura irratti akka jiru argarra baay'ee bareeda meeshaan baay'ee bareeda nutti toleera isinis namni biraa fakkeenya kana argitanii akka ajajjan isinii himna galatoomaa hayyee meeshaan egaa waan viidiyoo irratti argine caalaa yookiin immoo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamartu hune kabajamtoota daawwattoota ashanda kedirtu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kana meeshaa baay'ee babbareedaa fi akkuma san immoo ija namallee hawwatan baay'ee bareedaa ta'e isinii qabannee dhufne jirra jechuudha. Akkuma beekamu meeshaan kun akkuma argaa jirtan kana kan nama lamaati jechaadha. Akkuma ashaa duubatti argaa jirtan kana argaa babbareedaa haala gaariidhaa fi qulqullina gaariin aluminiyeemii fi akkuma san immoo MDF dhaan malkaa wal keessa hojjetame isinii qabannee dhufne jirra jechuudha. Meeshaan kun inni tokko asuma dheeraa deemaa inni itti aanu immoo arsii nageellee deema jechuudha. Arsii nageellee tamme dannaf guddoo deema jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan kana kaameraa duuba abbaan manaa dhufee as jiranii egaa gammachuu guddaadhaan ta'anii hara galfataa jiran jechuudha. Maaliif karaa dheeraa deemanii dhufan waan ta'eef asitti amma hara galfataa jiranii baay'ee kaameraa seenaa jenneen ijaarsuma irra jirra. Namni kun yeroo baay'ee ijaarsuma gaarii mataa seenullee akkasuma yaadan hin danda'ani. Haa ta'utti garuu namni hiriyaan isaan bira isaa wajji dhufan kaameraa seenanii yaada nu kennuuf kaameraa duuba jiru jechuudha. Ammaan warroonni channel keenya kana afara taatan subscribe gochuun gara channel keenyatti kootta. Warroonni immoo maamila keenya keessa taatan immoo torii yotti kennaniif share godhaa isiniin jedha. Itti asudhaan asha yoo yaada qabaata yaada xiqqishoo haasofte maatii keenya ka meeshaan irraa dhufanillee immoo yaada isaanii irraa fuune meeshaalee kana akkuma argaa jirtan ka kaameraa isintu jira. Dhugaa dubbachuuf yoo taate meeshaan kun meeshaa xiqqaa miti. Meeshaa xiqqaate qarshii kara 1700 jechaadha. Kanaaf ammaan asitti yaada isaanii nu kennanii raawwatanii immoo gara meeshaalee kana gatii isaa himutti xiqqeena jechuudha. Hayyee daawwattoota keenyaa share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuun hin raawwatin asiin jedha. Hayyee daawwattoota keenyaa meeshaan kun meeshaa obboleettiin Hadiisaa fi hiriyaa ishee jechuudha. Daawwattoota keenyaa tokko tokko isaatiin immoo gadii isaa wajjin ilaaltanii ammaan garuu haga dhuma viidiyoo nu wajjin turuudhaan viidiyoo laayikii gochuun hin raawwatina nu wajjin tura. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa maatii isaanii keessaa namni tokko affeeramuudhaan akka argaa jirtan kana nu biratti asitti dhiyaatanii jiru jechuudha. Egaa yaadni isaan nu kennanillee maal akka fakkaatu meeshaa kana immoo dursa yeroo hojjetamu akkamitti akka hojjetamee fi jechuudha isaantu ajajee fi nama biraatu alarraa ajaje eega dhufanii argan immoo maaltu akka isaanitti dhagahame isaan salaama jedhanii raawwatanii nu wannu jedhuudha. Salaamu alaikum. Hayyee emee eega dhuftaniin booda maaltu akka isinitti dhagahame meeshaan kun immoo isin dura ajajame waan ta'eef eega argitaniin booda meeshaalee eega argitaniin booda maaltu isinitti dhagahame natti himi meeshaa egaa argitaniin booda baay'ee nutti ta'eera osoo argina ajajanii maatiin jalaa qabus ajajee as meeshaa egaa argitaniin booda meeshaan nutti toleera suura irratti akka jiru argarra baay'ee bareeda meeshaan baay'ee bareedaa nutti toleera isinis namni biraa fakkeenya kana argitanii akka ajajjan isinii himna galatoomaa. Hayyee meeshaan egaa waan viidiyoo irratti argine caalaa yookiin immoo bifa footootiin argine caalaa egaa qaamaan dhufnee argine immoo guddaa nutti tolee jira jedhanii jiru. Egaa isinitti toluu keessaniif guddaa galatoomaa. Nullee immoo amaanaa kana fuuneetiin akkanatti maatii kanaafillee qopheessinee namaafillee iddoo iddootti akka deemuuf hordofii fi deemsi immoo fillee hojii deemnee geessuu keenya. Haga ammaatti gahuu keenyaan maqaa chaanaalii Ashaa Indaka Dirtuu jedhu hordoftoota keenya isin galateeffanna jechuudha. Ammaan atillee nu galatoomi meeshaa kana gadiisaa Ashaan tokko tokko ne hayyee nu jiraan galatoomi. Hayyee daawwattoota keenyaa akkuma argitan kana meeshaa obboleettiin nama lamaatti jedhee jira. Asitti argaa lama fakkaata fi dolaa lama fakkaata jira jechuudha. Daawwattoota keenyaa asitti dolaan kun meetira tokkoo fi seentimeetira 80 dheerinni isaallee akkuma argitan kana jechuudha. Sadarraa fi qaba hedduu bareedaadha. Tokko tokko bareedina isin agarsiisa tokkollee sammuu wal fakkaata waan ta'eef asitti akkuma argitan kana dolaan kun asii wasaawatti qaba jechuudha. Asii immoo jala immoo masaaba qaba. Kunoo abbaa lama masaaba qaba jechuudha. Asitti iddoo uffata itti fannifatanidha. Kan fakkaatu keessa asitti illee akkasuma balbala lama qaba. Isin kun batalii abdii qabu kun ulfii qaba irraa jala. Kun akkuma argitan kana hedduu bal'aadha. Alaas gaba. Balbala kanaan daawwattoota keenya balbala lamaan isaa walitti cufatulle asitti iddoo itti fannifatanidha. Gaafni kunillee iddoo itti fannifatanidha. Kana fakkaata jechuudha. Kunillee isumaan tokko uumamaa garaagarummaa tokkollee hin qabu. Keessa kan fakkaatu kunillee gubbaan isaa kun haala kanaan
iddoo gonfortee adda addaa itti kaa'attan kana fakkaata daawwatti kendoolaamni kuni hagamanallee kanumaan tokko jechuudha daawwatti kenna saayiziin isaallee karaan isaallee akkuma jiran tokko asitti immoo algatu jira jechuudha algaan kun yeroo jalqabaatiif irratti hojjetame garuu alga hedduu bareedaadha daawwatti kenna akkuma argitan kana asas keessa kalaxafamu kun qalamii osoo hin taane almuuniyeemiidha almuuniyeemiin bajjiisa gaarra garuu sun jechuudha kana fakkaata asitti masaaban isaa kunoo haala kanaan nyaata dhibba islaayidari argalee jira kana fakkaata ampuun qabaasirra ampuun isaa kun haala kanaan kalarii adda addaatti ba'a ala waan ta'eef hedduu isin mul'achuu dhiisuu danda'a jechuudha daawwatti kenna kana fakkaata algaan kun jala kanaallee akka raas keessanitti geexamee hedduu bareedee jira jechuudha daawwatti kenna algaan kun algaa bareeddeen hadiisaa fi godanya asii jechuudha asitti immoo biffatu jira algaa tokko yoo laaftan tokkollee isin galadheet ni yaada kana bichaa miti meeshaa mana keessaa hedduu qaban daawwatti kenna kanaaf jecha gaggabaabsee isinitti himaa danda'ame kun asittillee biffatu jira jechuudha biffeen tun immoo biratti beekamtu ni beekanii hundi keessan hojjetaa jirtuni warri barbaadan diizaayinii fayyadaminu yoo fiddan isin hojjetama kun asitti immoo kana fakkaata gara jalaatiin meeshaa gurgurtaa jira hedduu isin barbaachisa gamanattillee isin kunuunfatee yaada warri haalaan dhatuuf malee biffeen kun haaraa ta'eetti yeroo maaltanii yeroo meetira tokkoo fi seentimeetira 60 kana fakkaata jechuudha daawwatti kenna gama karaa asitti immoo tiivistaandii qabanii tiivii abbaa inchi tiivistaandiin kun karaa isaati televizyiin immoo adii sanii qabatteetti heeriyyaa asitti jechuudha adii ture warqaammoo itti daballee dunnee fi bareechinee jira kana kanarrallee kan haala kanaa bareedee jira asitti kun akkuma kana balbala qaba asirra immoo iddoo wantoota adda addaa kakkaayatan qaba kana fakkaata algaan immoo sariin tokkuma sanii sana agarsiisa jechuudha kun asillee qaba dandeen akkasuma isaan dalaga ayyee daawwatti kennaa kan isaanii meeshaa isaanii meeshaa hedduu qubeelaa asitti balbala qabatti daawwatti kenna asitti kokosaaba gamanaan balbala asirraan immoo iddoon barbaadanii kana fakkaatan jira jechuudha daawwatti kenna kun kana fakkaata hedduu bareedaadha jechuudha akkuma adiin isaanitti hojjetamee ta'ee jira kana bichaa miti firiijii qabanii kassaalaa qabanii gama kanatti jechuudha kun asitti firiijii abbaa lamaa fi kassaalaa abbaa lamaatti jira jechuudha daawwatti kennu kassaalaa kan agarsiisa haaluma qal'aadhaan kan rabaaftaniidha jechuudha gariganii irraa baasuudhaafu ogeessa kan barbaaduuf jira jechuudha haala kana yoo qoshishee irraa baastanii deebisuu dandeettu kuni bishaan biyyee gara kamiichuu gara kacuufuu gochuudhaaf isin fayyada asii immoo iddoo itti fidan jechuudha asii immoo akkaataa itti fayyadama isaas irraa ilaaluu dandeettanii egaa gasaalaan kun maashinni uffata miicu kun lama jechuudha abbaa kiiloo 14 inni duuban mul'atu sun immoo tuqama asha duuban harkaan tuqite kun jechuudha inni illee fakkaatti makanaati ashan irraa suftee jirti itti aansuudhaan ammallee akkuma argaa jirtan kan ashu itti darbi hayyee daawwatti kenna kana fakkaatu maashinni uffata miicu asitti immoo firiijitu jira kan kun keessaa baasellee baasuu baasellee inni jabaatee tan waan ta'eef homaa garaagarummaa hin qabu kanaayyuu kompiitara jiracha irraa baasee sin agarsiise kana fakkaata firiijii kassaalaan kana bichaa miti meeshaan mana keessa hedduu jira waan ta'eef asitti immoo biyyisa kaaree 10 qabdi adiisan kun kaaree 10 haala bal'inni isaa kana daawwatti kenna isa bichaa miti suuraa kana immoo maashirratti godhee jira baay'ee isii wajjin akka fakkaatutti haala kanaan carqii kanaan hojjetanii ijaarsuudha meeshaa mana keessaa immoo tokko tokko itti agarsiisa haga dhufu viidiyoo kennaa nuti turuudhaaf laayikii kan hayyee daawwatti kenna asirratti meeshaan mana keessaa jechuudha mandajaa ifaa jedha mandajaan isaa kun asitti jirti
Kaitaan mootii maashina shunkurtii jedha. Rakabootii fi saani zirgiiti. Maashina shunkurtii kunuus jira. Isa beektan oriijinaal eegisee hunda bitamu jechuudha. Rakabootii ifaa immoo achitti jira jechuudha. Siinii firee jaha wajjin. Rakabootii fi saani zirgii firee 12 jira. Asitti saani zirgiiti. Kaitaan jooki warqamaa fi maashina juusii jooki adiyyaa jira. Jooki warqamaan isa kana maashina juusii asitti jira. Jookiin adiyyaan immoo kunoo isa kana jechuudha. Wanta kenna tokko meeshaa isiisillee halaallattuu fi kaitaan saanii giloobaalii fi saanii buddeena muraa fi kadaabboo jira. Saanii giloobaaliin kun asitti kaartoonii keessaa hin baanee jira. Saanii buddeena fi kadaabboo kan jedhamu immoo kunuus jira. Isa lama feestaala keessaa hin baafne. Hayyee kaitaan saanii feermuuzii fi burcuqqoo shaayii jira. Saanii feermuuzii isii oriijinaal taate kana asitti jirti. Burcuqqoon shaayii immoo fireenjaa kana firee 12 jechuus jirti. Hayyee kaitaan sin dabarsa. Siinii fannoo fi sallaafataadha. Siinii fannoo bunooti sallaanfata achi duubatti jira. Kun sallaanfata. Kaitaan immoo sufraa nyaataa jedha. Sufraa nyaataa awwaal irratti dabarseera kan irratti boqna qabdi. Albee fannoo fi saanii shoorbaa jira. Albee fannoon as keessa jirti yeroo hedduu baafnee agarsiifnee beekna. Har'a garuu keessa hin baafne jechuudha. Saanii shoorbaa immoo kunoo as jira. Qola firee jaha guddaa tokko qaba. Kaitaan rakabootii abbaa gadaa fi saanii raanii jedha. Rakabootiin abbaa gadaa siinii 12 fi sufraa qaba. Saanii raaniin immoo suuraa asitti jira. Abbaa shawwal irratti jechuudha. Wanta kenna. Kaitaan saanii fandishaa fi saanii fandishaa jira. Saanii fandishaa kunuuti saarbisii warqamaa fi feermuuzii warqamaa. Kuna saarbisii warqamaa feermuuzii warqamaa isa sanii. Kaitaan roottoo jedha. Roottoon kun asitti jira jechuudha. Wanta kenna. Eelee qaban isaan lachuu. Eelee buddeena. Kuna tajaajila lachuu tokko jechuudha. Wanta kenna maashina daabbootu jira. Maashina daabboollee kun akkuma argitan kana isi keessaan lachiitu. Asitti argama kaartuun keessaan baafu meeshaa fi fudhan beekaa jiran jechuudha. Wanta kenna kana fakkaata. Share like subscribe kan jajjabeessuun raawwatina. Hadiisa isaanitti amma diskoonii tokko qabdi. Asitti kunoo istoovii jira jechuudha. Istooviin kun abbaa lamaati. Asii kunoo taatan qaba. Gabaammoo bakka bakkatti faara taatan qaba jechuudha. Wanta kenna kana fakkaatadha. Wanta kenna share subscribe kan jajjabeessuun raawwatina. Majlisni dhugan seeraan qaban waan ta'eef kufee jira. Ifama isin jenna asitti majlisni kun kaarii 10 waan ta'eef tarabbeesaan garaachaa hojjibee jira. Kaarii 10 gadi yoo ta'e jechuudha tarabbeesaan garaachaa. Isintu bitate isin jenna wanta kenna. Hayyee kan yoo yaada qabaatti dabalaan amma umura jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Egaa anillee waan yaada baay'ee itti dabaluun qabu jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kennaa akkuma argaa jirtan kun majlisa kaarii 10 fi deebisii immoo meeshaaleen kun kan nama lamaati isin jennee jira. Inni tokko asuma dheeratti bu'aa inni kun immoo tokko itti aanu godina Arsii Nageellee deema jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf meeshaa baay'ee namatti toluu fi qalbii nama hawwatudha. Maatileen irraa gammadanii jiru jechuudha. Abbaan manaa dhufee ilaalee isheen immoo viidiyoodhaan laaluudhaan irraa gammachuu guddaa qaban jechuudha. Amma anillee xumureetu jira haga ammaatti wajjin jiraachuu keessaniif guddaa galatoomaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.